Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Ayyaanni faraarri waaqayyoo hunduma keessaniif baay'atu. Barattoonni iddoo garaagaraa jirtan Focus Finfinnee akkam jirtu naguma. Akkuma yeroo darbee waliin jalqabne qayyabannaa macaafa qulqulluu keenya ergaa gara Qolosaayisiin boqonnaa tokkoffaa fi introductionii guutummaa macaafichaa waliin ilaaluu yaalleerra. Har'as jaalala waaqayyoo yoo ta'e Qolosaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 3-8 kan jiru walii wajjin cover goona. Amma danda'amaa ta'etti short note qabachaa akkasin na dhaggeeffattan yaadanis akkasin duukaa buutan jaalala waaqayyoon isin gaafadha. Mee kutaa macaafa qulqulluu sana dubbiseen achi booddee qabxiilee gurguddoo achi keessaa babba'an tokko mentionii godha. Lakkoofsa 3 kaaseen dubbisa akkas jedha. Mata dureen isaa waaqayyoon galateeffachuu isaadha. Yommuu isiniif kadhannu nu yeroo hundumaa waaqayyoon abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos in galateeffannaa. Kiristoos Yesuusitti amanuu keessan warra waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa jaallachuu keessanis dhageenyeerra. Kana gochuun keessanis sababii abdiin waaqarraa isiniif kaa'amee jiruuf waa'ee abdii kanaa duraan dursitanii wangeela isa dhugaarraa dhageessaniittu. Wangeelli kunis isin bira jira, guutummaa biyya lafaa keessa akkuma jiru, ija godhachaas akkuma bal'atu. Erga gaafa isa dhageessanii ayyaana waaqayyoos dhugumaan hubattanii akkasuma isin gidduutti hojjechaa jira. Waa'ee ayyaana waaqayyoo Ephafraas hidhata keenya isa jaallatamaarraa bartaniittu. Inni Kiristoosiif hojjetaa amanamaa ta'ee isiniif ergame. Waa'ee jaalala keessanii isa hafuurri qulqulluun kaasee isatu nutti hime. Ameen. Amma lakkoofsa 8 dubbisee dhugaa dubbachuuf kutaa kana keessaa yaadota baay'ee babal'aa ta'anii fi murteessaa ta'antu jira. Amma waaqayyo nu gargaaree mataa ishee irraa rukunnee caqasa tokko si wal qabsiistanii dubbisuu qabdan immoo gamanumaan isinii eeraan deema. Jalqaba irratti waa'ee maaliitiin jalqabaa jecha baay'ee namatti tolu tokkoon yommuu isiniif kadhannu jedha. Nu yeroo hundumaa jedheetu waa'ee waliif kadhachuu obbolootaa dubbata. Waa'ee waliif kadhachuu obbolootaa kun konseptii baay'ee iddoo garaagaraatti argannudha macaafa qulqulluu keenya keessaati. Macaafni qulqulluun obboloonni waliif kadhachuu akka qaban keessaa baasee iddoo garaagaraatti yeroo inni barsiisu argina. Fakkeenyaaf ergaa Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 16 dubbisuu dandeessu. Waliif kadhadhaa, cubbuu keessa walitti himadhaa. Yaaqoob yeroo inni jedhu jechuudha boqonnaa 5 lakkoofsa 16. Akkasuma immoo hojii ergamoota boqonnaa 12 lakkoofsa 5 irrattis gaafa Phexros hidhame sana waldaan kiristaanaa immoo halkan guutuu waa'ee Phexrosiif kadhachaa bulteedhaan. Ajandaan halkan sanaa waa'ee Phexros ture akka waldaatti tokkummaadhaan amantoonni waliif kadhachuu akka qaban macaafni qulqulluun keenya iddoo garaagaraatti dubbata. Waan isin dhibu Phaawulos hundi mataan isaallee yeroo tokko yaadannee akka carraa yoo isiniif kadhannee in jedhu kutaa kana keessa. Maal jedhaa? Yommuu isiniif kadhannudha. Wanti kun waanuma beekamaadha. Waan isaan yeroo hundaa godhanidha jechuudha. Tarii akka carraa darbine yoo isinii kadhanne yoo nuu dhufe jedhatuun ta'an yommuu isiniif kadhannuudha. Kun kadhatinuun obbolootaaf goonuu madabanyaa kan ta'e regular prayer kiristaanni tokko qabaachuu qabu obbolootaaf kadhachuu inni jedhu iddoo guddaa utuu inni qabaatu argina. Kan duwwaa utuu hin taane iddoo garaagaraatti illee dhaabbataadhaan waldaa kiristaanaaf obbolootaaf akka Phaawulos kadhatu iddoo garaagaraatti yeroo inni dubbatu argitu. Fakkeenyaaf Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 8-9, Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 16-18, Filippisius boqonnaa 1 lakkoofsa 5, lammaffaa Timoteos boqonnaa 1 lakkoofsa 3, tokkoffaa Tasaloniqee boqonnaa 1 lakkoofsa 2, lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa 1 lakkoofsa 3, akkasumas boqonnaa 2 lakkoofsa 13, Filemoonaa lakkoofsa 4 yeroo dubbistan yeroon siif kadhadhu, yeroon isiniif kadhadhu jedhetu regularly amantootaaf obbolootaaf akka kadhatu dubbata jechuudha Phaawulos. Akkuma kana amantoonnis akka isaa kadhatan hin barbaada waan isin dhibu. Ofii isaatii duwwaa kadhata an ergamaadha jedhee namaa kadhachuu duwwaatu hin taane amantootaan immoo naa kadhadhaa jedhee yeroo inni dhaammatu argina. Fakkeenyaaf Qolaasaayisuma kana boqonnaa 4 lakkoofsa 4 immoo gaafa fudhattanii dubbistanii akkas jedha.
akka dubbachuun naaf ta'utti dhoksaa kana mul'isee dubbachuudhaaf anaaf kadhadhaa'edha. Boqonnaa 4:4 moqolaasaa isiinii jechuudha. Naa kadhadhaas immoo jedha. Akkasuma Roomee boqonnaa 15:31, Efesoon boqonnaa 6:19-20, lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 3:2 warra kanarratti yeroo Phaawulos naaf kadhadhaa jedhee waldaa kiristiyaanaa gaafatu argina jechuudha. Kanaaf shaakala akkasii jireenya keenya keessatti qabaachaa deemuun nuuf ta'a jechuudha. Kiristiyaanonni waliif kadhachuu qabu, namnis nuuf kadhachuu qaba. Waliif kadhachuu keessa humni guddaan akka jiru Yaaqoobi kadhannaan nama qajeelaa waan guddaa gochuu danda'a jedha. Yeroo abbaan tokko dadhabu, directionii abbaan tokko qabatee jiru, tajaajila abbaan tokko qabatee jiru irratti inni kan biraan immoo Waaqayyoon kadhachuuf akka qabu, kan immoo regularly gochuu akka qabu. Inni guddaan kana regularly yommuu isiniif kadhannu jedheetu dhaabbataadha, beekamaadha jechuudha. Waan akka carraa waggaatti al tokko godhantu hin taane regularly akka inni ta'ee kutaa kana keessa yaada ijoodha jedhee kanaan fudhadhe tokko kanadha. Inni kan biraan waa'ee wangeelaa kaasa. Yeroo isiniif kadhannu gooftaan galateeffannaa, abbaa gooftaa keenya Yesuusiin Waaqayyoon hin galateeffannaa jedheetu yaadi ijoonni kutaa kana keessatti kaasu gassiqeeyyuu yoo ta'e ani orderii isaa beekaan ol jala daddabarsee keessumaa lakkoofsa 5 gara dhumaa irratti wangeela isa dhugaarraa dhageessaniittu kan jedhu argitu. Waa'ee maalii isa jedhuuf itti dhufna. Waa'ee wangeelaa kaasaa lakkoofsa 6 irratti dhufee wangeelli kunis jedhee jalqaba. Yaadi guddaan kutaa kana keessa jiru inni tokko wangeel, gospel isa jennu waa'ee wangeelaa akka inni ta'e argina. Kanaaf egaa yaada kutaa kanaa hubachuudhaaf wangeelli maalii isa jedhu qayyabachuun nu barbaachisaa jechuudha. Wangeela jechuun misraachoo waa'ee Kiristoos jechuudha. Hiika baay'ee salphaa yoo itti ilaalle jechuudha. Wangeela jechuun misraachoo waa'ee Kiristoos jechuudha. Fayyisuusaa, gooftummaasaa, deebi'ee dhufuusaa ta'uu danda'a. Misraachoo waa'ee Kiristoosiin jechuudha wangeela jechuun. Kana macaafa qulqulluu keenya keessaa baay'ee bareechee lafa kan nuu kaa'u iddoo lamaan tokko in arganna kutaama isinis beektanii. Ergaa gara Roomaa boqonnaa 1:1-3 gaafa dubbiftan wangeelli maalii kan jedhu bareechee dubbata. Galaatiyaa boqonnaa 1 gaafa dubbistan wangeelli maalii kan jedhu Galaatiyaa boqonnaa 1, Roomee boqonnaa 1 definitionii bareedaa lafa nuu kaa'u. Mee lamaanuyyuu in dubbifna. Roomee boqonnaa 1:1-3 ani Phaawulos hojjetaa Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uudhaaf waamamee wangeela Waaqayyoos lallabuudhaaf addaan kanan baafame kana caafuu kooti. Agartanii wangeelli kana eenyu jechuudha ammaatti kan Waaqayyoo jechuudha. Wangeela Waaqayyoo jedhee dubbata. Lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Wangeelli kun isa Waaqayyo duraan dursee karaa raajota isaatii caaffata qulqullaa'aa keessatti abdachiiseedha. Wangeelli kun immoo kanaan dura abdatameetu raawwatamee raawwii abdii caaffata qulqullaa'aatii jedheetu lakkoofsa 2 irraa ibsa. Sadaffaa irratti immoo waa'ee maaliiti wangeelli kun kan jedhuuf akka jedha. Inni waa'ee ilma isaa isa akka foonitti sanyii Daawit keessaa dhalatee dubbate. Wangeelli maal dubbate? Waa'ee ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin dubbate. Kanaaf waan gurguddaa ilaallee irraa jechuudha amma Roomaa kanarraa. Tokko wangeelli kan Waaqayyooti. Inni lammataa wangeelli raawwii caaffata qulqullaa'aa kakuu moofaati. Inni sadaffaan immoo wangeel it is all about Jesus. Waa'ee Yesuus Kiristoosidha walumaa galatti jechuudha. Akkasuma Galaatiyaa boqonnaa 1:16 Galaatiyaa hunduma isaa dubbisa. Lakkoofsa 5, lakkoofsa 6, lakkoofsa 16 dubbistan waa'ee wangeelaa dubbata. Ilma isaa wangeela godhee yookaan isuma yookaan Yesuusuma jechuudha. Wangeela godhee akka lallabuuf ilma isaa natti mul'iseedha. Waaqayyo Abbaan Yesuus Kiristoosiin isuma mataasaa wangeela godhee akka lallabuuf natti mul'iseeraadha. Kanaaf wangeelli waa'ee maaliidha jechuudha? Wangeelli waa'ee Yesuus Kiristoos yookaan waa'ee ilma Waaqayyoodha. Wangeelli revelationiidhas. Galaatiyaa irraa immoo kan arguu dandeenyu. Wangeelli revelationiidha. Yoo Abbaan namatti mul'ise malee namaaniif. Maaliif waa'ee Yesuus Kiristoosidha waan ta'eef. Kanaafidha yeroo Phexros ati Masiisa jiraataadha. Ilma Waaqayyoodha gaafa inni ittiin jedhe kan amma yaada foon sitti mul'isne abbaa koo sitti mul'ise kan inni jedheef
wangeelli waa'ee Yesuusidha. Amma wangeela tifeef jechuudha Phexros iddoo sanatti. Waa'ee Yesuus tifeef waan ta'eef. Innaa simiti abbaa koo sitti mul'ise yeroo jedhu wangeelli revelation barbaada. Information duwwaa miti. Beekumsa duwwaa miti. Odeeffannoo duwwaa miti. Revelation barbaada. Kana keessaa argina jechuudha. Kana duwwaatu hin taane Galaatiyaa irratti immoo wangeela biraa kan jedhutin argitu. Boqonnaa 1:6 gaafa ilaaltanii wangeela kan biraa, Yesuus isa kan biraa fi wangeela isa dhugaa kan jedhutu ol dorgoma Galaatiyaa irratti jechuudha. Na wangeelli biraa ammaa inni wangeela waa'ee Yesuus hin dubbanne jechuudha. Wangeela waa'ee qabeenya biyya lafaa dubbatu ta'uu danda'a. Wangeela waa'ee nama dhuunfaa, waa'ee tajaajilichaa dubbatu ta'uu danda'a. Warreen akkasii wangeela biraadha Baaybiliin. Wangeelli inni kan keenyaa garuu wangeela isa waa'ee Yesuus Kiristoosiin dubbatu, waa'ee Yesuus Kiristoosiin qofa fayyisuusaa, gooftummaasaa, eenyummaasaa kan dubbatu wangeela jennee lafa kaa'uu akka dandeenyu argina. Amma gaa amaloota wangeela dhugaa ibsa gaa macaafni qulqulluun keenya wangeelli dhugaan maal godhaa kan jedhu kutaa kana keessaa lakkoobsa 4-6 Qolosaayisiin ilaalla gaam. Kanaafan beekaa wal keessa fuudhe lakkoobsa isaa. Wangeelli dhugaan kun maal godhaa jedhu Qolosaayis gaafa barreessu isa jalqabaa ayyaana Waaqayyoo nama hubachiisa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Wangeelli dhugaan gaafa lallabamu akkas jedha mitiire. Kiristoos Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaan hundumaa jaallachuu keessanis dhageenyeerraa jedheetu kana gochuun keessanis sababii abdiin Waaqarraa isiniif kaa'amee jiruuf waa'ee abdii kanaa duraan dursitanii wangeela isa dhugaarraa dhageessanii toleetu. Wangeelli kun isin bira jira. Guutummaa biyya lafaa keessa akkuma jiru ija godhachaas akkuma bal'atu erga gaafa isa dhageessanii ayyaana Waaqayyoos dhugumaan hubattanii akkasuma isin gidduutti hojjechaa jira jedha. Namni wangeela dhugaa gaafa dhaga'u maal hubata jechuudha jalqaba irratti ayyaana Waaqayyoo hubata. Wangeelli tokko wangeela dhugaa kan jechiisu ni jalqabaa maa inni ayyaana Waaqayyoo nu hubachiisa. Gararraa kan jiru 4-6 kan jiru ija wangeela dhugaa kan jedhu inni ilaalla. Gassinnee deebinee ilaalla. Iji isaa maal fakkaataa kan jedhu deebinee ilaalla. Inni jalqabaaf inni guddaan garuu ayyaana Waaqayyoo hubachuu akka inni ta'e argina jechuudha. Innaa kutaa kana keessatti jechi ayyaana jedhu deddeebi'ee yeroo barreeffamu argina. Paawulos infasisii guddaa akka inni itti laate argina. Lakkoofsa 6 maal jedha? Ayyaana Waaqayyoo dhugumaan hubattaniidha. Maaliif? Erga gaafa wangeela dhageessaniiti. Lakkoofsa 7 immoo maal jedha? Waa'ee ayyaana Waaqayyoo kana Ephaafiraas irraa barattaniittu jedhama immoo. Ammas waa'een ayyaana Waaqayyoo kun tikuratiidha. Lakkoofsa 6 irrattis lakkoofsa 7 irrattis gaafa ilaaltan. Baaybiliin keenya jecha tokko irra deddeebi'ennaan jechi sun xiyyeeffannaa guddaa kan barbaadudha jechuudha. Amma gabaabumatti mee ayyaana jechuun maal jechuudha? Sila wangeela jechuun maal jechuudha? Amma ayyaana jechuun maal jechuudha? Isa jedhuufi ayyaana jechuun unmerited favor jechuudha. Kennaa nuuf hin malle, badhaasa nuuf hin malle, toluma kan nuu kenname kennaa tolaa jechuudha. Ayyaana Waaqayyoo jechuun kennaa tolaa jechuudha. Ayyaanni kun eenyummaa isa kennuu irratti hundaa'a malee eenyummaa namicha fudhatu irratti hundaa'a miti. Namichi kennaa gad jabeessa sana fudhatu baay'ee namamaa ta'uu danda'a. Gaarummaa fi arjummaa namichaa irratti kan hundaa'e, tola namichaa, amala namichaa irratti kan hundaa'e taanaan ayyaana ta'uu hin danda'u. Ayyaanni kennaa tolaati. Kennaan tolaa kun immoo eenyummaa qaama kennuu duwwaa irratti kan hundaa'udha malee eenyummaa qaama fudhatu kan giddu galeessa godhate miti. Kanaafidha Roomeen boqonnaa 3:24 ayyaana isa karaa furii Yesuus Kiristoos tola isiniif kennameen qajeelota in ta'uu isaaniif kennameen qajeelota in ta'uudha. Warri kam? Warrumti cubbamoon. Boqonnaa 3:23 irratti hundinuu yakkanii ulfinna Waaqayyoo itti irrateera jedha. Warrumti kun immoo ayyaana isa karaa furii Yesuus Kiristoos tola isaaniif kennameen qajeelota ta'uu danda'uudha. Tola jechuudha ayyaanni kun. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ayyaanni nuuf kenname sun nuun namoota gaggaarii waan taaneef hojii gaarii waan hojjennuuf utuu hin taane karaa furii Yesuus Kiristoos karaa gatii isa Yesuus nurraa baase sanaa unuma warra yakke warra ulfinna Waaqayyootti irrateef akka kennamutu boqonnaa 3:23-24 irraa argina.
ayyaana hojjennee argannes miti nuuf hojjetamee fudhannee jechuudha akkasumatti. Ayyaana nuuf hojjetamee fudhannee. Garuu ayyaanni kun rakas akka inni hin taane beekuun baay'ee barbaachisaadha. Ayyaana kana kan tola fudhanneef afford gochuu waan hin dandeenyeef akka inni ta'e beekuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo gatii cubbuu keenya hundumaa Yesuus Kiristoos irraa kaayee adabeera. Tola nu fayyiseera. Tola cubbuu keenya nu dhiiseera. Tola ijoollee Waaqayyoo akka taanuuf aboo mucummaa nu laateera. Kun immoo Waaqayyo dhalli namaa hundumtuu gara dhugaa beekuutti akka dhufu waan barbaaduuf ilma isaa irratti cubbuu dhala namaa hundumaa akka inni adabe macaafa qulqulluu irraa argina. Wangeelli isa kanadha. Wangeelli isa kanadha. Namni gaafa wangeela dhugaa dhaga'u maal hubataa? Kennaan tolaa Waaqayyo abbaa biraa akka isaaf kenname, jireenyi bara baraa akka isaaf kenname, cubbuun isaa akka isaaf dhiifame, amala isaa malee haal duree tokko iyyuu hin gaafatin amanuu isaa duwwaadhaan jireenyi bara baraa akka isaaf lakkaa'ametu hubata. Pereed. Wangeelli dhugaan isa jalqabaa ayyaana Waaqayyoo dhugaadhumatti nama hubachiisa. Dhugaadhumattidha. Ayyaana Waaqayyoo xinnoo hubachiisan jedhu. Erga gaafa kana dhageessanii ayyaana Waaqayyoo dhugaadhumatti hubattaniitii jedha. Ergasii booddee maaltu ta'ee isa jedhu immoo itti aansinee ilaallaa jechuudha. Inni lammataa abdii waaqarraa nama argachiisa wangeelli kun. Maal jedhaa? Erga gaafa isa dhageessanii ayyaana Waaqayyoos dhuguma hubattanii isin gidduutti hojjechaa jira jedha. Maal hojjeta? Maal isaan gidduutti hojjete? Waa'ee ayyaana Waaqayyoo kana Ephaafiraas irraa barattanii itti hodheetu lakkoofsa 8 irratti akka jedha. Waa'ee abdii waaqarraa kaasa. Waa'ee abdii waaqarraa kaasa. Kutaa kana keessatti keessumatti afaan Ingiliffaa isaa dubbistu yoo ta'e arreenjimentii namatti haasaa jiru kanaan jira. Baayibilii afaan Ingiliffaa irra waan ta'eef afaan Oromoon isaa orderiin isaa ta'uu dhiisuu danda'a. Lakkoofsa sanitti ol deebinaa jechuudha. Mashanarraa maal jedhaa? Abdiin waaqarraa isiniif kaa'amee akka jiru. Maal isiniif kaa'amee akka jiru? Abdiin waaqarraa isiniif kaa'amee akka jiru hubattaniittu jedhaan. Innaa ija wangeela dhugaa keessaa inni lammataa maa inni abdii waaqarraa argachuudha. Kiristaanonni abdiidhaan fayyanii abdiin kun immoo abdii waaqarraati malee abdii lafarraa miti. Isa kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Abdiin nuun ittiin fayyine yookaan namni gaafa wangeela dhaga'u abdiin argatu abdii maaliiti? Abdii gamoo ijaaruu miti. Abdii biyya laaboo miti. Abdii sooromuu miti. Abdii maaliidha kutaan kun? Abdii waaqarraa'edhaan. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waldaan kiristaanaa kana isheen bara kana keessa batalaa akka Itoophiyaatti akka Afrikaatti wanti isheen miis goote inni guddaan isa kanadha. Wangeela lallabnedhaniitu iji wangeela isaan lallabanii maa inni abdii lafarraati. Biyya laabaa ta'a, hin furdattaa, hin sooromtaa, akkas taataa, sana taataa, waan biyya lafaa waan biiftuu gadiiti wanti isaan odeessan. Namoonni garuu namoota biyya waaqarraati waan ta'eef isa waaqarraa dubbannaa Filiphisius 3:20. Abdiin keenya immoo achii nu dhufa jennee eeggannaadha. Abdii keenya Waaqayyoo waan lafarraa irra hin keenye waan isin dhibu. Wangeelli dhugaan gaafa dubbatamu abdii namaa waan lafarraa irra hin kaa'u. Abdii namaa fuudhee diivii irra hin kaa'u. Abdii namaa fuudhee guyyaa ta'e tokko naa darbaa irra hin kaa'u. Abdii namaa fuudhee gubbaatti fannisa. Eessatti? Waaqarraa isa dhufu ilma Waaqayyoo irratti. Kanaaf Filiphisius 3:20 Yesuus Kiristoos waaqarraa nu dhufannee eegganna nuyi nama biyya waaqarraati kan inni jedhuuf waan lafarraa eegnu hin qabnu kana booddee abdiin nu hin qabnu abdii waaqarraati. Yesuus immoo xumura abdii hundumaati. Lammaffaa Qorontos 1:20 irraa abdiin hundumtuu karaa Yesuus Kiristoosiin ameen jedhamanii raawwatamuudha. Yesuus xumura abdii hundumaati waan ta'eef wangeelli dhugaan yeroo lallabamu obboloota ko waan isin jala murtanii beekuu qabdan abdiin namni argatu abdii waaqarraati malee abdii lafarraa miti. Waan lafarraa miti ajandaan. Wangeelli dhugaan ijinni ittiin mul'atu inni guddaan isa kan akka inni ta'e kutaa kanarraa agarra abdii waaqarraa kan jedhu kana sirriitti akkasinitti yaadannaan barbaada. Keessumatti waan waldaa kiristaanaa keessatti lallabamaa jiru kadhatamaa jiru waan lafarraati baay'inaan gaafa laaltan. Wangeelli garuu wangeela dhugaadha taanaan abdiin ni kennu abdii waaqarraati. Wangeela abdii lafarraa kennu wangeela kan biraa isa Phaawulos jedhudha jechuudha.
wangeela biraa isa Phaawulos jedhu ta'uu danda'a. Amma gaa Waaqayyo abdii waaqarraa kana nu mirkaneessuudhaaf maal godhe yoo jettanii qabdii nuu kenne. Qabdii nuu kenne kun immoo maa inni wanti abdiin yeroo hundumaa qabdii barbaada. Abdiin qabdii barbaada yeroo hundumaa. Fakkeenyaaf Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. mana tokko dhattanii bituudhaaf walii galtanii mana kana birrii miliyoona 10 nan bitaa edda jettanii booddee maal kaffaltu abbaa manaa fi qabdii birrii 100 ta'uu danda'a 500 ta'uu danda'a ammuma san harka jirutu laattu maal jennaan qabdiidha. Maal jechuudha kun jennaan ani mana kana akkam bitadhu gara fuulduraatti waadaan gale kana murteessuu koo kan mul'isu qabdii kana kenneera. Qabdii jechuun bitachuudhaaf murteesseera deebisee yaada koo hin jijjiiruu jechuudha qabdii kennuu jechuun. Waaqayyos immoo qabdii nu laate. Abdii isaatiif qabdii nu laate Waaqayyo. Abdii waaqaraa nu laate ilma koo deebisee ergeen isin fudhadhaa bara baraan jireenya isin laadhanuun jedhee karaa wangeela dhugaa sanuu dubbate misraachoo guutuu misraachoo gammachuu guddaa of keessaa qabu sana akka nuuni shakkinetti immoo maal godhe jennaan qabdii nu laate murteesseera jireenya isinii kennuu murteesseera waan ani isinitti dubbadde wangeela kana keessatti waa'ee keessaniif wanti dubbatame hundumtuu irraawwatama yeroo isaatti murteesseera dhee qabdii laate. Qabdiin kun maal jennaan hafuura qulqulluudha. Waaqayyo bara baraan eebbifamaa ta'u. Hafuura isaa qabsiisa godhee nuuf laate jedha macaafni qulqulluun keenya gaafa dubbifannu. Kanaaf abdiin keenya qabdii qaba. Qabdiin kun immoo qabsiisa hafuura qulqulluuti. Qabsiisa jedhan daa'um afaan Oromoon sabaa inni tola. Innaa isa kana macaafa qulqulluu keenyarraa arguu dandeenya. Abdiin nuu kenne kuni abdii jireenya bara baraati. Abdii biraa miti abdii jireenya bara baraati. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2:25 ilaaluu dandeessu. Yaaqoob 1:12 ilaaluu dandeessu. Tiitoo 3:7 tokkoffaa Tasaloniqee 5:8 ilaaluu dandeessu. Abdiin nu abdachiise isa kana innis jireenya bara baraati jedha macaafa qulqulluun. Inni kan biraan deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Abdii Waaqayyo nu laate. Lammaffaa Phexros boqonnaa 3:9-10 fi gasixanii immoo lakkoofsa 12-13 dubbifachuu dandeessu. Inni kan biraan furamuu yookaan ulfina bira ga'uu dhagna keenya isa duukanaati yookaan glorification isa jennu jechuudha. Roomee 8:21-24 irratti abdii gurguddaa kana macaafa qulqulluu keenya keessaa argachuu hin dandeenya jechuudha. Kana arguudhaaf abdii kana arguudhaaf garuu iji qalbii keenyaa banamuu qaba waan isin dhibu. Namni iji qalbii isaatiin banamne abdii waaqarraa kan arguu hin danda'u. Waan lafarraa duwwaa lallaba waan lafarraa duwwaa jiraata. Kanaafidha Efesoon 1:8 irratti ani nan jilbeenfadhaa jedhe Phaawulos. Spirit of wisdom and the spirit of revelation. Kan akka Waaqayyo isinii kennuu fi fuula Waaqayyo abbaa dura nan jilbeenfadhaa. Waan ani isinitti hime kana waan ijaan hin argamne kana abdii waaqarraa kana lafarra teessanii akkasin mi'eeffachuu dandeessan, shaakaluu dandeessan, itti gammaduu dandeessaniif ani abbaa nan kadhadha. Maal godhuuf? Ija qalbii keessanii isiniif abanuuf. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kana arguu dandeenya jechuudha macaafa kutaa kana keessatti. Inni kan biraan iji wangeela dhugaa inni guddaan inni kan biraan maa inni Kiristoos Yesuusitti amanuudha. Wangeelli dhugaan gaafa dhufu Kiristoos Yesuusitti amanuudhaaf potentiaalii amanuu nama keessa ka'a. Ordarii isaa beekaa akka hin diigesinitti meera. Iji wangeela dhugaa inni guddaan inni tokkoffaan maa inni jennee ayyaana Waaqayyoo dhugaadhumatti nama hubachiisa. Wangeelli dhugaan gaafa dubbatamu. Inni lammataa immoo abdii waaqarraa namaa kenna. Abdii lafarraa yaada namaa kaasa. Inni sadaffaan kutaa kana keessatti arginu iji wangeela dhugaa maa inni amantiidha. Kiristoos Yesuusitti amanuudhaafitu nu dandeessisa. Namni amanuudhaan fayya jennee sadarkaa isaatti yeroo haasofnu amantii isa dhugaa fi amantiin inni dhugaan taane isa kamii kan jedhu baay'ee ifaa ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo tokko wal falmiin jira. Hojii gaariidhaan moo amantiidhaan fayyine amantiif hojii gaarii maal waan jedhu wal falmiin jira. Baay'ee kun doktiriinii guddaadha. Kutaa kana keessatti immoo waan hankaasaa jiru wangeela inni jennu kun ayyaana inni jennu kun amantii inni jennu kun abdii inni jennu kun it is all about Christianity. Kiristiyaanummaan kanuma bakka waa'ee kanaadha.
Innaa kanamatu zazzar dhigoone qayyabachuuf jennee abdiin maalii, amantiin maalii, ayyaanni maalii, wangeelli maalii. These 4 pointers waan waggaa 3-4tti qayyabannee hin finne doktrinii guddaadha isin sirriitti balleeffadhaa. Ani garuu yaada isheen irra keessaa akka qayyabachuudhaaf isinii ta'utti isinii tuttuquu yaadaa jira waan ta'eef. Innaa amantii moo hojii gaariidhaan fayyadamnii kan jedhu yeroo hundumaa wal falmiidha. Wal falmiin kun immoo har'a kan jalqabe miti. Macaafa qulqulluu keessatti keessumatti walgahii Yerusaalemitti taa'ame Jerusalem Council kan jedhamu hojii ergamoota boqonnaa 15 naannoo sanarraa jalqabdanii yoo ilaaltanii waa'een hojii gaariif waa'een amantii falmii guddaadha. Ergaa Roomaa yoo dubbistan ergaa Roomaa keessatti waa'een hojii gaariif amantii wantoota wal falman yookaan wantoota yaadota waliin dorgoman gurguddaadha. Galaatiyaa yoo dubbistan akkasii macaafa baay'ee kakwaara keessaa batalee Paawuloon epistilii warra jennu ergaawwan Paawulos barreesse yeroo dubbistan in argattu irra deddeebiidhaan jechuu kooti. Innaa maaltu falmii guddaadha. Tokko wanta Paawulos barreessee fi wanta Yaaqoob barreessitu waa wal faallessu fakkaata. Waa'ee amantii fi waa'ee hojii gaarii isa jedhu kana gidduutti keessumatti Paawulos amma Efesoon boqonnaa 2:8-9 dubbistanii isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtanidha. Kan fayyine baay'ee ayyaanaadha. Amantiidhaaniin jedhu. Jechuun amantiidhaan fayyine kan jedhu baay'ee jiraachuu danda'a Baayibilii keessa. Seensii maaliitiin, konseptii maaliitiin jedhee isa jedhu yeroo biraa wajjin ilaaluu dandeenya. Efesoon 2:8-9 irratti garuu maal jedha? Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Amantiin maal jechuudha? Karichadha jechuudha. Sabstaansiin ittiin fayyine garuu maal ayyaanadha. Ayyaana jechuun maal toladha. Nurraa waa eegamee waa lakkaa'amee wanti keenyatti dabalamee ilaalameetu hin taane toladha kan nu fayyine. Garuu immoo karaa maaliiti? Karaa amantiiti kan isin fayyifamtanidha. Innaa Yaaqoob immoo amantiin hojii gaariin qabu taanaan du'aadha jedheetu evidensii tokko dhiyeessa. Boqonnaa 2 gaafa dubbistan. Gabaabumatti yaadi boqonnaa 2 Yaaqoob irra jiruuf Efesoon boqonnaa 2 irra jiru wal faallessaa oo isa jedhuuf lakki wal hin faallessu. Maal malee Phaawulos amantiin karaa amantii duwwaa fayyuu akka dandeenyudha yookaan amanuu duwwaadhaan ayyaana sana akka fudhannuudha. Ayyaana yookaan kennaa tolaa Waaqayyo abbaan nuu laate kana fudhachuudhaaf harki ittiin hiixannee fudhannu amantii jedhamaadha. Argumentiin Phaawulos inni guddaan jechuudha. Yaaqoob immoo chapter 2 isaa barreesse. Yaaqoob immoo amantiin inni ittiin fayyinu inni Phaawulos barsiisaa ture kun what type of faith? Amantii akkamiidhanii kan jedhutu dubbataa jira. Maal jedhee tokko amantii du'aa fi amantii fayyina laatu. Saving faith and a dead faith. Warra kana lamaa wal bira qabeetu amantiin kun immoo walii lamaa dead faith inni jennu jira. Saving faith inni jennu immoo jira waan ta'eef adda baafadhaa hin shawwadaminaa kan jedhutu chapter 2 isaa immoo barreesse. Waliin faallessu baay'ee wal deeggara malee. Dead faith inni jennu amantii seexanaati jedhee lafa kaa'a. Yaaqoob boqonnaa 2 gaafa dubbistanii seexanni iyyuu in amana. Dead faith inni jennu maa inni maa waaqa sadarkaa beekumsaatti jechuudha. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e beekuun amanuu miti. Kana duwwaadha yoo ta'e amantiin keenya. Yookaan immoo kana jireenya laatu beekuu isa duwwaa. Isa kana ammaa seexanni iyyuu beeka. Even beekuu duwwaa miti irroomma in sodaata. Yesuus Kiristoosiin jechuudha. Iniyya maqaa Yesuus Kiristoosiin gaafa dhaga'u. Isa kanatu jireenya laatu ta'e tokkoffaa irratti eenyu jireenya argatannaan seexana jireenya argataa jedhe argumentiin dhiyeesse keessaa Yaaqoob jechuudha. Garuu immoo saving faith inni jennu immoo jira. Saving faith inni jennu kun immoo maa inni hojii gaarii of keessaa qaba. Hojii gaariitu dabalamaa miti. Hojii gaarii of keessaa qaba. Amantii edoo hojii gaariitu hin taane amantii hojii gaarii of keessaa qabu. Amantiin sun maggalaachaan isaa maa inni hojii gaariidhaan mul'ataadha. Kanaaf wangeelli gaafa dhageenyu inni jalqabaan nu keessatti uumamaa inni amantii hojii gaarii of keessaa qabu yookaan saving faith isa jennutu nama keessatti uuma wangeelli jechuudha. Innaa amma gaa waa'ee seera waa'ee ayyaanaa keessa baay'inaan galuu hin barbaadu. Kutaa kana keessatti yoo barbaachise guyyaa kan biraa bifa barumsaatiin isa wajjin ilaaluu dandeenya. Gar malee akka nurkaan facaan itti yaadisa. Roomee 1:17 irratti garuu maal jedhaa?
qajeelummaa Waaqayyo namaaf kennu amantiirra dhaabbata gara amantiittis nama geessaa'edha. Ila qajeelummaan Waaqayyo namaaf kennu, right standingiin Waaqayyo namaaf kennu, identitiin Waaqayyo namaaf kennu kun amantiirra dhaabbata. Amantiin maalirraa dhufa? Dhaga'uurraa dhufa. Maal dhaga'uurraa? Wangeela dhaga'uurraa. Roomeen boqonnaan kun lakkoofsa 9 akkas jedhamaniire amantiin dhaga'uurraa dhufa. Wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Waaqayyootiin hin beekamaa'edha. Innaa wangeelli dhugaan gaafa dubbatamu yookaan gaafa dhageessifamu maal nama keessatti uuma jechuudha? Amantii nama keessatti uuma jechuudha. Amantiin kun immoo kan jalqabsiisu duwwaa miti yookaan kan jireenya namaaf kennee deemu duwwaa miti. Gara kamittis nama geessa wangeelli dhugaan? Gara amantiitti nama geessa. Kiristaanummaan adeemsa amantiidhaan jalqabuu fi gara amantiitti nama guddisuudha malee amantiidhaan jalqabnee deemnee of dandeenya miti. Amantiidhaan jalqabnee deemnee hojii gaariidhaan xumurra miti. Amantiidhaan jalqabna, amantiidhaan xumurra. Qajeelummaan Waaqayyo namaaf kennu amantiirra dhaabbata, gara amantiittis nama geessaa'edha. Innaa amantiidhaan jalqabna, amantiidhaan xumurra malee ijaan arguudhaan, hojii gaarii hojjechuudhaan hin xumurru. Amantii jechuun garuu definiishiniin amantii, definiishinii bareedaa yaadu walumaa gala gaafan samaraayiz godhee darbu waa'ee amantii kana amantii jechuun waan biraa miti. Maal jechuudha? Abdii ofirraa kutachuu, amantaa ofirraa dhabuu, of fayyisuu akka hin dandeenye beekuudhaan ana kan na fayyisu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo isa wangeelli waa'ee isaa dubbatuudha. Wangeelan dhagee immoo waa'ee Yesuus Kiristoosiin dubbata waan ta'eef an ofii koon of fayyisuu hin danda'u, jireenya argachuu hin danda'u yoo inni na fayyise malee jedhanii abdii ofii guutummaatti Yesuus Kiristoos irratti gatuudha jechuudha. Hojii gaarii ofiituu hin lakkaa'in, amala ofiituu hin lakkaa'in, ulaagaa ofirratuu hin barbaadin, eenyummaa namatti amannuurra jireenya keenya, abdii keenya, bara keenya kaachuu jechuudha. Walumaa galatti. Amma ammaatti yaadi koo ifaadha jedheen yaada gaggabaabsuudhaaf yaalii guddaan godhaa. Inni afuraffaan iji wangeela dhugaa maal inni kan jedhu isa dhumaa kutaa kana keessaa maal arginaa? Jaalala bira ga'uudha. Jaalala bira ga'u irra deebi'een dubbisa akka jedha. Lakkoofsa 4 ol deebi'ee jechuudha. Amma godaana si ol deemaa jira jechuudha. Kiristoos Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaan hundumaa jaallachuu keessanis dhageenyeerra. Wangeelli dhugaan gaafa lallabamu inni dhumaaf inni baay'ee guddaan konseptii guddaan isin kutaa kana keessaa qayyabachuu qabdanii jaalala bira ga'uu wordii jedhu kanadha. Utuu hin danda'ama ta'ee sagalee kana duwwaa dhaggeeffattaniitu dhiistan ta'e natti tola. Ani daayirekshiniin isinitti agarsiisa malee isiniin qayyabachiisaara miti. Kutaa kana gaafa qayyabattan akkamitti konseptii akkamiitiin yaa'iinsa akkamiin filoo akkamiin kontekstii akkamiin qayyabattu kan jedhuun karaa isin agarsiisa malee every wordii irra deddeebi'ee diigaawutii gochuudhaaf baay'ee hin mijatu yeroo hin qabnu jaalala bira ga'uusa jedhu kana please qayyabadhaa. Jaalala jechuun maal jechuudha? Jaalala bira ga'uu jechuun maal jechuudha? Jaalala bira ga'uu namni tokko amanee ka'ee jaalala bira ga'e akkamitti jedhama? Maal jechuudha? Kan akka isin sirriitti qayyabattan nan barbaadan. Jaalala bira ga'uun tokko jireenya kiristaanummaa jaalalaan wal qabata akka haaraa keessatti waan isin sirriitti beekuu qabdan. Fakkeenyaaf abboommii amma kana baay'atu abboommii 613 ol gooftaan dhufeetu jecha jaalattu kanaan samaraayizii godhee deeme. Nama akka mataa keetti jaalladhu, Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuu, yaada kee guutuu, jireenya kee guutuu jaalladhu. Jaalalaan xumurama waan hundumtuu. Seerri hundumtuu jaalalaan xumurama. Fiqir የህግ ፍጻሜ ነው ሰሮሜ ራይዶ ጁዳ ጃለሊ ጥሙራ ሴራቲዳ ሴር ጃለለ በረጌ ጥሙራማ ዋቀዮ ከነንቲን ዳለናማ አድሬስ ጎቹ በርባዴ ከራን ዱማ the final inni dhuma waaqayyo fayyadame jaalala isheetu kanadha biyya lafaa jaallate akkasumaan biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa kennuuf ittidha kun immoo maaliif ennaan jireenya bara baraa qabaataniifidha waaqayyo seera kenneera raajii kenneera macaafa kenneera waan baay'ee kennee dhuma irratti garuu jaalala laate waaqayyo jaalalaan ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti ergee kanaaf egaa even namni cubbuu dhiisuudhaaf kan danda'u jaalala bira yeroo ga'uudha baay'ee waan isin sodaachistanii miti wangeelli dhugaan gaafa lallabamu siyooliin nama sodaachiseetu jireenya qulqullummaatti nama geessatu hin taane jaalala biraan nama ga'a namni waaqayyoon jaallateenaan waan waaqayyo jaallatu jaallata
Namni waaqayyoon jaallannaan waan waaqayyoo jibbu jibbaa. Wangeelli dhugaan ijinni naqatu inni guddaaf inni olaanaan inni jaalala biraan nama ga'a. Namni jaalala bira ga'eennaan guddateera jechuudha. Jaalala bira ga'eera jechuun waaqayyoon jaallata, naman jaallata, jireenya isaan jaallata, waan waaqayyoo jaallata, waan waaqayyoo jibbu immoo hin jibba waan ta'eef jaalala bira ga'uudha jireenya kiristiyaanummaa. Bilchinni kiristiyaanummaa inni dhumaa inni jaalala bira ga'uudha. Sodaadhaan torban tokko nama gaarii ta'uu dandeessu. Si'ooliin hammatuun keessin sodaachisee raammoon isaa kana fakkaata, ibiddi isaa kana fakkaata jedhee hammatuun zarzar godhe waa'ee si'ooliin isinitti dubbadhee guyyaa lamaan sadan tokko si'ooliin sodaattanii madabbaramtanii cubbuu raamma ta'e tokko eeggachuudhaaf yaaluu dandeessu. Torban lammataa garuu ittiin fufu. Maaliif jennaan driving forcein kiristiyaanummaa jaalaladha. Driving force of Christianity. Namni jaalala bira hamma ga'utti jireenya kiristiyaanaa of danda'a jiraachuu hin danda'u. Jaarsa waldaa sodaatee abboomama, koree isaa sodaatee abboomama, yookiin si'ooliin sodaatee abboomama. Kun immoo itti fufiinsaan ta'uu hin danda'u, isa waaqayyo barbaadus ta'uu hin danda'u. Kanaaf wangeelli isin dhageessan isa jalqabaa maal godhennaan jaalala biraan isin ga'ee jaalala bira ga'uu keessanan argeedha. Amma gaa dhuma irratti baay'ee kan namatti tolu tokko lakkoofsa 8 irraa immoo ammas deebi'ee waa'ee jaalalaa kana kaasa ammas. Lakkoofsa 4 irratti jaalala bira geessaniittu wal jaallattu warra waaqayyoof qulqullaa'an hundumaas akkasiin jaallattan dhageera appreciate godheetu maaliif jennaan wangeela dhageessanidha. Yaadi isaanii cuunfaan waa'ee 8 irratti immoo akka jedha waa'ee jaalala keessanii isa hafuurri qulqulluun kaasee Ephafrastu nutti himeedha. Jaalala kana immoo maaltu nama keessaa kaasa yookaan jaalala biraan maaltu nama ga'aa jettanii gaafa isin gaafattan immoo Qolaasaayis 1:8 maal jedhaa hafuura qulqulluutu nama keessaa kakaasaa isa jedhutu ka'a. Maaliif jennaan firii hafuura qulqulluuti jaalalli. Galaatiyaa 5:20-23 gaafa dubbifattanii jaallachuu danda'uun yookaan jibbuu dhiisuun firii hafuura qulqulluuti. Muka hafuura qulqulluu jedhamu qabaattaniinnaan muki sun firii naqata. Firii maal jedhamu? Firii jaallachuu yookaan jaalala jedhamu naqata ofuma isaatii. Kanaaf jaalala bira ga'uun kun immoo pirinsipilii wayii barreeffattanii qo'ee kana booddee nan jaalladha jettaniitu hin taane maaltu jaalala kana naqata jedha. Ija hojii hafuura qulqulluuti jedha. Hafuurri qulqulluun isin keessatti hojjechuu gaafa jalqabu. Kiristoositti amanuu keessaniin hafuura qulqulluu gaafa argattan hafuurri qulqulluun kun karaa wangeelaa yookaan karaa misraachoo waa'ee Yesuus Kiristoos isinitti lallabamee sana maal hojjetannaan isa jalqabaa jaalala biraan nama ga'a. Jaalala keessa namaatti baay'isa. Waaqayyoof barbaraan galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf qayyabannaan keenya guyyaa har'aa warra kana fakkaatu yaadoliin isaanii tarii akka gaaffiiwwanitti waa muraasa isinii kaasuun barbaada yeroo qayyabattan duukaa buutan akka isin qayyabattanii fi tokkoffaani Phaawulosii fi hidhatiisaa qulqullootaaf kadhachuun wanta isaan idileedhaan godhan akka ta'e kan ittiin hubannu keessaa tokko yommuu isiniif kadhannu isanni jedhuudhaan idileedhaan regularly waan isaan godhan keessaa tokko yommuu isiniif kadhannu gaafa jedhan regular prayerii waliif gochuu akka qaban qulqulloonni waa'ee kana akka inni ta'e in hubanna. Qulqullootaaf kadhachuun maaliif barbaachisa? Atoo qulqullootaaf kadhachaa jirtaa? Gara jireenya dhuunfaa keenyaatti deebinee akka qayyabannuu fi akka appilaayi gochaa deemnuufan gaaffii akkas akkasiin gaafadha dhuma irratti qulqullootaaf hin kadhattaa obbolootaaf kadhattee beektaa yoom regularly moo waggaatti yeroo tokko? Isa kana akkasinitti yaaddan nan barbaada. Inni lammataa jireenya kiristiyaanummaa keessatti maddi amantii keenyaas ta'ee ija hafuuraa nuti naqannuuf murteessaan wangeela dhugaa dhaga'uu keenyadha. Wangeelli dhugaa hin taane biyya nagaatti baay'ee lallabameera baay'isuu. Wangeela dhugaa dhaga'uutu ija jireenya keenyaa murteessa. Jireenya kiristiyaanummaa keenya leevelii kiristiyaanummaa keenyaa kana wangeela dhugaa dhaga'uutu murteessa. Wangeelli dhugaan maalidha? Wangeela waa'ee maalii dubbatudha? Wangeeluma jechuun immoo maal jechuudha? Wangeelli waa'ee eenyuuti kan jedhu isa kana hiriyaa kanarratti baay'ee akkasiin qayyabattan nan barbaada. Inni sadaffaan Phaawulos mata duree guddaa godhee waa'ee ayyaana Waaqayyoo Ephafraas irraa barattaniitu jedhetu Qolaasaayisitti dubbata. Maal ayyaanni Waaqayyoo kun? Ayyaana jechuun maal jechuudha? Ayyaanni nama namanne tokkoof maal godhaa? Amantootaaf immoo maal godha? Keessumatti kana Tiitoo 2:10 lakkoofsa 10-12 wajjin wal qabsiisan akkasiin dubbisan nan barbaada.
Waaqayyo ayyaana isaa nama hundumaaf fayyina kennu mul'iseera jedheetu ayyaanni kun immoo kana godha jedhee waan dinqii dubbata. Tiitoo boqonnaa 2:12 duukaa dubbifadhaa waa'ee ayyaanaati. Inni afuraffaan abdiin nu ittiin fayyine abdii akkamiiti? Abdiin fayyuu jechuun maal jechuudha? Waaqayyo amantootaaf abdii akkamii laate? Abdii lafarraa moo abdii waaqarraati? Garaagarummaan abdiiwwan kana lamaan gidduu jiru maal? Abdii kana akka nuun qabaannu akka nuun mirkaneeffannu immoo maalluu godhe Waaqayyo? Yaada kanaadha jechuudha. Yaada kutaa kana keessaa qayyabannu. Inni shanaffaan amantiidhaan fayyine gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Maal amanne? Maal amantan isin gaafa amantiidhaan fayyitan? Amantiidhaan fayyuuf hojii gaariidhaan fayyuu gidduu garaagarummaan jiru maal? Hojii gaariidhaan actually fayyuu hin danda'amu, fayyuudhaaf yaaluu yoo inni gaariidha. Amantiin fayyuuf hojii gaariidhaan fayyuuf yaaluu gidduu garaagarummaan jiru maal inni? Maal immoo amannaa inni jedhu qabxii shanaffaadha. Inni ja'affaan ija wangeelii dhugaan jireenya manaa keessatti biqilchu keessaa tokko jaalala akka ta'e argine. Jaalala jechuun keessumaa akka kakwaaraatti maal jechuudha? Maal fa'aa of keessatti qabata? Namni gaafa jaallatu maal godha? Jaalalli akkamitti driving force kiristiyaanummaa ta'e ija jabaannee dubbachuu dandeenya? Maal of keessatti qabata jaalalli kun kan jedhu qabxii tokko godhaati irratti qayyabadhaa. Inni torbaffaan amalooti wangeelii dhugaa agarsiisan maal fa'aadha? Fakkeenyaaf wangeelli simbira jira jechuun maal jechuudha? Wangeelli guutummaa biyya lafaa keessa jira jechuun maal jechuudha? Wangeelli ija godhachaa bal'ataa deema jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa 6 kan argamtu sana amala wangeelaa dhugaa sirriitti akkasiin ilaaltan nan barbaada. Inni dhumaa hafuurri qulqulluun jireenya manaa tokko keessatti iji hafuuraa baay'achaa akka deemuuf gahee akkamii qaba? Hafuura qulqulluutu isin keessaa kakaase jaalala kanaadha mitiire. Kanaaf gahee hafuurri qulqulluun jireenya manaa keessatti ija hafuuraa baay'isuudhaaf qabu bal'istanii akkasiin qayyabattan yoo hin danda'ama ta'e nama 2-2 akkasiin sheerii walii gootan akka walitti dhiyaattanitti akkasiin wal qayyabachiistan tiimii xixiqqoo wayii nama 3 nama 5 uumtanii akkasiin yaada wal jijjiirtan nan abdadhaa. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u. Amma torbee deebinee wal agarrutti torban gaarii. Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry.